Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Jilli Taamaajoor Shumii waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fiildii Maarshaal Biraanuu Juulaan durfamu hojiilee koorporeeshiniin indaastirii injinariing raayyaa ittisa biyyaa keessatti hojjetaman daawwataniiru. Koorporeeshiniin indaastirii injinariingii erga bifa haaraan hojii eegalee indaastiriiwwan haaraa fi duraan turan qabachuun teeknooloojiiwwan waraanaa oomishuu ammayyeessuu meeshaalee wariigaraa guddoo fi giddugaleessa akkasumas rookeettiiwwan garaagaraa oomisha. Koorporeeshinichi egzibishinii guyyaa lamaaf turu kan qopheesse yoo ta'u Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan banuun eegalchisuu ragaan raayyaa ittisa biyyaa irraa argame ni mul'isa. Bara kana lafa hektaara miliyoona 3 irratti qamadii jallisii boneen misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee ibsaniiru. Qonna gannaa bara oomisha 2015-2016 keessaa lafti hektaarri miliyoona 17.5 ol sanyii uwwifamuu heeruun kana keessaa hektaarri miliyoona 8.6 kilaasteraan misoomu Dr. Girmaan ibsa miidiyaaleef kennaniin dubbataniiru. Bara oomisha 2016-2017 keessaa qonna maakaanaayizeshiniif xiyyeeffannoon addaa kan laatamu ta'uu kaasaniiru. Godina Baaleetti aanaalee torbaan dhibee buusaatiif saaxilaman keessatti hojii weerara bookee buusaa xiqqeessuuf tumsaan hojjetamaa jiraachuu waajjirri fayyaa godinichaa beeksise. Itti gaafatamaa ittaanaan waajjirichaa obbo Dassaalany Tuujjubaa godinichatti miidhaa weerara dhibee buusaa xiqqeessuuf hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Keessattuu kaayyoo akka biyyaatti bara 2030tti dhibee buusaa dhabamsiisuuf qabame milkeessuuf qooda fudhattoota garaagaraa waliin hojjetamaa jiraachuus kaasaniiru. Hojii hordoffii fi faana dha'iinsa dhibichaa irratti waggoota lamaan darbanitti hojjetameen faca'insi dhibichaa xiqqaachaa dhufuus dubbataniiru. Weerara dhibee buusaa hir'isuuf saaphana siree 273 hawaasa dhibee kanaaf saaxilamaa ta'eef waggoottan darban keessa raabsamus yaadachiisaniiru. Dhibeen buusaa kun ammas xiyyeeffannoo kan barbaadu waan ta'eef hawaasni iddoolee wal hormaata bookee buusaatiif mijataa ta'an dhabamsiisuun carraaqqii weerara dhibichaa xiqqeessuuf taasifamaa jiru akka deeggaran obbo Dassaalany dhaamaniiru. Godina Baaleetti hojiilee biifaa keemikaalaa dabalatee weeraricha ittisuuf sochii taasifamaa tureen hawaasa godinichaa 366 ol ta'u bira gahamu ragaan waajjira fayyaa godinicharraa argame ni mul'isa. Hudhaalee hanqina sanyii filatamaa oomishuu keessatti mul'atan adda baasuun hojii caalmaa qabu hojjechuuf qindoominni qooda fudhattootaa murteessaa ta'uun himameera. Intarpiraayiziin sanyii filatamaa Oromiyaa qorannoo karoora hojii bara oomisha 2015-2016 fi raawwii kurmaana tokkoffaa Baalee Roobeetti qorachuu eegale. Saganticha irratti bakka bu'aan hojii gaggeessaa damee Baalee obbo Muluqanas Jaaloo keessummootaan anaa dhufu jechuun kaayyoo waliigaltichaa rakkoolee hojii keessatti mudatan adda baasuun caalmaa hojjechuu ta'us akeekaniiru. Hojii gaggeessaan olaanaa intarpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa obbo Firoo Baqataa wayita kana jedhanitti intarpiraayizichi hanqina sanyii filatamaa akka biyyaattis ta'ee naannootti mul'atu furuuf hojii tumsu hojjechaa jiraachuu himaniiru. Keessattuu hudhaalee hanqina sanyii filatamaa oomishuu keessatti mul'atan adda baasuun hojii caalmaa qabu hojjechuuf qooda fudhattoota garaagaraa wajjin hojjechaa jiraachuus kaasaniiru. Qorannoon raawwii hojii dameelee intarpiraayizichaa hunda hirmaachisuun gaggeeffamaa jiru kanuma bu'uura godhachuudhaanis jechuudhaan kaasaniiru. Marii kana irratti gabaasni raawwii hojii oomisha bara 2016 bara 2017 haga ammaa erga dhiyaatee booda bu'uuraalee argamanii fi hanqinaalee turan adda baasuun caalmaan hojjechuuf marii bal'aan ni taasifama jedhamee eegamaa jira. Qorannoo raawwii hojii guyyoota lamaaf gaggeeffamu kana irratti dameeleen intarpiraayizichaa hundi hirmaachaa jiraachuun baramee jira. Intarpiraayiziin sanyii filatamaa Oromiyaa akka waliigalaatti hanqina sanyii filatamaa mul'atu xiqqeessuuf lafa hektaara 30 ol irratti sanyii akaakuu garaagaraa baay'isaa jiraachuu ragaan intarpiraayizicharraa argame ni mul'isa.
Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu haalota jijjiiramoo addunyaa kamuu keessatti cimee kan turuu fi gara michummaatti ce'u Chaayinaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Tafarraa Dirriboon ibsan. Ambaasaddarichi ibsa hariiroo Itiyoo Chaayinaa ilaalchisuun kennaniin hariiroo biyyoota lamaanii wal dorgomuurraa tumsummaa irratti kan hundaa'u ta'uu dubbataniiru. Tumsi tarsiimawaan gama diinagdeen hawaasummaan loltummaa fi nageenyaan ta'uu ibsuun hariiroon biyyoota lameenii sadarkaa cimaarra jiraachuu kaasaniiru. Chaayinaatti itti aanaan dursaa misiyoonaa imbaasii Itoophiyaa ambaasaadar Daawwanoo Kadir gama isaaniitiin fooramiin investimentii Itiyoo Chaayinaa ilaalchisuun ibsa kennaniin kaayyoo fooramichaa carraawwan mijataa investimentii Itoophiyaan qabdu beeksisuuf ta'uu heeraniiru. Itti dabaluunis abbootiin qabeenyaa Chaayinaa Itoophiyaa dhufuun hojiilee investimentii irratti akka bobba'an affeeruu dubbataniiru. Fooramicha irratti dhaabbileen Chaayinaa 5 Itoophiyaatti hojiilee investimentii hirmaachuuf komishinara komishinii investimentii Itoophiyaa Lalisee Namee waliin mallatteessuu kaasaniiru. Oduu biyya alaatiin ammoo waraanni Ameerikaa dhiyeenya daangaa Israa'elitti misaayilota 3 fi dirooniiwwan nama maleeyyii hedduu haleeluun kuffisuu beeksiseera. Misaayilonni fi dirooniiwwan kunneen bulchiinsa Yemen to'annoo garee finciltootaa Huutii jala jiranirraa kan dhukaafaman ta'uu dubbi himaan Piintaagan Birgaadeer Jeneraal Paat Raayider ibsaniiru. Xiyyeeffannaan meeshaalee kunneenii Israa'el haleeluuf ta'uu kaasanii yaa ta'uutiin waraanni Ameerikaa xiyyaafannaa misaayilotaa kanneenii fashaleessuu himaniiru. Lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti eegalame cimoo itti fufuu hordofee Ameerikaan waraana dabalataa gara Israa'elitti siqsaa jiraachuu arriitiin gabaaseera. Dhimmicha hordofee pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Waashingtan Hamaasii fi Raashiyaan akka injifatan hin eeyyamtu jedhuun ibsaniiru. Pirezidaantii Joo Baayiden lolli Israa'elii fi Hamaas waliin Yuukireen Raashiyaa waliin gaggeessaa jiran injifannoo Israa'elii fi Yuukireen hanga xumuraatti Ameerikaan deeggarsa taasiftu cimsitee itti fufti jechuudhaan ibsaniiru. Oduma wal fakkaatuun hospitaalli Gaazaa Al Ahlii osoo hin rukutamiin durayyuu deeggarsi guutuun Joo Baayiden Israa'eliif qaban Filisxeemotaa fi Araboota miliyoonaan lakkaa'aman kaaniif Ameerikaan deeggartuu Israa'el murteessituu akka taate hubachiiseera. Biyyoonni Arabaa Ameerikaan daa'imman Gaazaatti ajjeefaman dabalatee callistee ilaaltii jedhanii amanu. Aleellaa raawwatameef eenyutu itti gaafatama jechuun wal falmuun yaada namaa hin jijjiiru. Lolli 2 guutuuf deemu kun jibbaa fi qoodinsa cimseeras jedhan. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadha.